Nagaan ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu obboloota. Ani maqaan kiyya Meeroob Disaasaan jedhama. YouTube chaanaaliin kun kan kiyya. Maqaan YouTube chaanaalii kunis kanuma kiyyaa fi kan laastineemii kiyyaati. Har'a akkatti sagalee kaa'ee si wajjin kana wal baruudhaaf gara keessan dhufee fi yoo fedha waaqayyoo ta'e fuuldura keenyatti yoo fedhii qabaattan dubbii sagalee waaqayyoo wal wajjin barachaa akka deemnu yaadee tanani. Ani torbanoota qabu keessaa guyyoota muraasa dubbii sagalee waaqayyoo barachaa jira. Akkanuma immoo isinis fedhii qabaattanii haalota tokko tokkoon daangeffamtanii kan barachuu dhabdan torbanoota qabdan keessaa guyyaa tokkotti gara YouTube kanaa dhuftanii akkaataa isinii mijatuun barachuuti dandeessu. Ani amma macaafa keenya 66 keessaa seera keessa deebii boqonnaa tokko irraa wajjin eegaluuti dandeenya jira waan ta'eef akka kanatti wal wajjin adeemuuti dandeenya. Akkuma waaqayyo na gargaaretti akkaataa nu gala jedhee yaadeen asirratti nuuf dhiyeessu na yaalaa. Fedha waaqayyootti namoonni fedhii qabaattan seentanii barachuuti dandeessu. Eebbifamaa.